sagal waaqayyo keessaa kan wajjin ilaalaa deemnu Qorontos salamaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa akkas jedha maqaa waaqayyootiin. Egaa nuyi warra waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana waaqayyo akka waan waa'ee hin baafnetti akka hin fudhanne cimsinee isin gorsina. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatamee siif dhaga'eera, guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha. Ergaan keenya maqaa garee akka hin godhannetti nama tokko iyyuu matuma hin gufachiifnu. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaa akka hojjetaa waaqayyootti of hin dhiyeessina. Hojjetoota waaqayyoo ta'uu keenyas agarsiisuudhaafis baay'ee obsaan rakkinaan giraattis muddamattis ni galla. Ni reebamnas ni hidhamnas. Gooliin nutti hin kaafamu. Hojittis ni dadhabna. Hirribas ni dhabna. Ni tsoomnas. Ameen jedha. Iddoo kanarraa deebisee kan dubbisu lakkoofsa 4. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaa akka hojjetaa waaqayyootti of hin dhiyeessinaa. Hojjetaa waaqayyoo ta'uu keenyaanis agarsiisuudhaafis baay'ee ni obsinaa. Ni rakkannaa. Giraattis muddamattis ni gallaa. 5 ni reebamna ni hidhamnas. Gooliin nuttis hin kaafamaa. Hojittis ni dadhabna. Hirribas hin dhabna. Ni tsoomna jedha. Mata duree har'aa kan dubbannu beekaa beekumsa dhabe kan jedhuun isinitti dubbadha. Beekaa beekumsa dhabee jira. Beekaatu beekumsa dhabe. Qorontos keessatti gaafa laaltan Phaawulos gaafa inni barreessu wantoota gurguddaa haasaa iddoo kanatti. Ni akka nama waaqayyo tokkotti of dhiyeessinaa. Karaa Kiristoos ni obsinaa. Ni gidirfamnaa. Ni rakkannaa. Ni lolamnaa. Ni hadheeffamnaa. Guutummaa isaa dubbisaa iddoo sanatti. Namni kun nama hojii waaqayyoodhaaf aarsaa guddaa kaffalee Phaawulos iddoo kanatti gaafa Qorontos keessatti dubbatu nuyi ni reebamnaa, ni garafamnaa, ni jibbamnaa. Karaa Kiristoosis immoo Kiristoosiif jennee ni hadheeffamnaa. Maqaa toluudhaan guutummaa isaa dubbistanii laa gajjallaa isaatti kaasanii dubbistanii akkasidha. Lakkoofsa 7 kaasee dubbii dhugaadhaanis humna waaqayyootiinis ni hojjenna. Qajeelina akka mi'a waraanaattis itti hojjechuudhaaf harka keenya mirgaa fi harka keenya bitaatti ni qabanna. Ulfinaan salphinaanis maqaa baduudhaanis maqaa toluudhaanis akka gowwomsituttis ilaalamuudhaanis dhugaa qabaachuudhaanis ni deddeebina. Utuma beeknee jirrus akka warra hin beeknes taanee akka warra du'anittis ni lakkaa'amne. Nuyi garuu kunoo ni jiraanna. Akka warra adabamanittis taanee garuu hin ajjeefamne. Akka warra gaddanittis ni lallabna. Garuu nuyi yeroo hundumaa ni gammanna. Akka warra deeganittis ni lakkaa'amna. Garuu namoota baay'ee ni sooromsina. Akka warra homaa hin qabnettis ni ilaalamna. Garuu waan hundumaa ni qabaanna. Ameen. Harka keessa wal qabaate akka jedhanii kiristaanummaan akkas jedhanime. Ila sirriitti na dhaggeeffadhaa iddoo kanatti. Phaawulos gaafa dubbatu iddoo kanatti nuyi akka gowwomsitutti sin ilaalamna. Akka warra dhugaa qabanitti sin ilaalamna. Nuyi warra nama hundumaa keessaa jechaanis miidhamaanis gidiraanis warra Kiristoosiif jedhee harrabsamnu ni taana. Nuyi garuu akka warra kaanittis yeroo hundumaa sobduuttis hin lakkaa'amna jedha Phaawulos. Ilama dhaggeeffadhaa. Guutummaa sana dubbifadhaa iddoo sana. Akka nama sobduuttis hin lakkaa'amna. Akka nama karaa waaqayyo irra jirattis hin lakkaa'amna. Nuyi garuu jedha Kiristoos isa fannifame immoo hin lallabna jedha. Harka keessa ol kaasaatii meeqqedhame sagalee keessa ol kaasaatii Kiristoos isa fannifame lallaba jedhame dabalaati. Kanaaf iddoo kanatti namni kun beekumsa dhabe nama jireenya isaa keessatti biyya lafaa keessa gidiraa argeedha. Iddoo kanatti na ilaaltan maaltu beekumsa dhabe kan jedhu beekaa beekumsa dhabe jedhuuf tokkoffaa irratti sagalee waaqayyooti. Biyya lafaa kana keessatti beekumsa kan dhabe beekaa ta'e beekumsa kan dhabe dubbii sagalee waaqayyooti. Addunyaa kanarraa mee ilaalaa namoota baay'ee ilaalaa. Kan iddoo dhabe bakka kan dhabe beekamti guddaa kan qabu jireenya guddaa kan of keessaa qabu sagalee waaqayyooti garuu beekamti qabu addunyaa kanarraa. Namoonni baay'een yoo itti himte waa'ee sagalee waaqayyoo gaafa itti kaaftu diina isaaniitti. Garaan isaanis diina waaqayyoo ta'eera.
Hojiin isaanii diina waaqayyoo ta'eera. Amalli isaanii diina waaqayyoo ta'eera. Kamtu beekamtii dhabe yoo jenne sagalee waaqayyoo har'aa biyya lafaa kana keessa namni macaafa qulqulluu gaafa itti dubbattu sagalee waaqayyoo gaafa itti lallabdu sagalee kana akka waan taraa tokkotti lakkaa. Sababiin isaa namoonni baay'een hin sobu malee waan sagalee waaqa jaallatu fakkaatu malee sagalee waaqayyoon jaallatan. Mee miidiyaama kanarraa ilaalaa. Namoota baay'ees ilaalaa. Beekamtii kan nabe beekaa ta'e beekamtii kan nabe sagalee waaqayyoo. Oosee boqonnaa afur lakkoofsa ja'arraa gaafa dubbistan sabni koo'idha. Dubbii koo wallaalu maal ta'edha? Galagaggalaa ta'edha. Mee nu dubbisame. Oosee boqonnaa afur, Oosee raajicha boqonnaa afur lakkoofsa ja'arraa. Sabni koo dubbii koo wallaaluudhaan galagaggalaa ta'edha. Namni baay'een irraa galagaggalaadha. Sababiin isaa maaliif yoo jette sagalee waaqayyoon qabu waan ta'eef galagaggalaadha. Waan isan gashine keessa gala. Waan isan barbaachifne keessa gala. Yaada hin qabne keessa galeetu dhaloonni baay'een maal ta'eera? Galagaggalaa ta'eera. Sabni koo karaa ittiin na beekuu waan dhabeef hin balleeffame. Ati ana beekuu tuffattee waan dhiifteef anis luba anaaf ta'uu kee tuffadheen si dhiise. Erga ati seera koo seera waaqayyoo keetii irraanfattee anis immoo ilmaan kee nan irraanfadha. Ameen jedha. Anis maal godhadha? Irraanfadha. Asaaka maal godhadha? Anis ilmaan kee maal godhadha? Nan irraanfadha. Waan na beekuu barbaanneef, waan na hubachuu hin barbaanneef, waan jireenyi kee na baruu hin barbaanneef anis immoo ijoollee kee nan irraanfadha, nan dagadda. Mee na dhaggeeffadha iddoo kanatti. Sagalee waaqayyoo kun maaliif dhaloota baay'een amma beekamtii dhabe yoo jenne waan qilleensarraa maal ta'e yoo jenne sagalee waaqayyoo kana tuffataniiru. Dubbii waaqayyoo kana tuffataniiru. Dubbii waaqayyoo garuu jireenya keenya baay'ee isa murteessaadha. Gadi fageenyaan jechuudha. Kanaaf beekumsa dhabe jiruuf tokkoffaa irratti maaltu sagalee waaqayyoo dhabuu keenyatti nu ajjeesaa jira. Namoonni baay'een akka qilleensaa kan ta'aniif amma afuuffee gaafa laaltan afuuffeen tokko gaafa afuufamu qilleensa amma qabutti afuuffee jedhama. Fiinyaa gaafa laaltan waan xiqqootu yookaan bulluqa xiqqootu dhoosa yookaan immoo harka xiqqoo qabeetu dhoosa. Dhaloonni baay'een dubbii sagalee waaqayyoo hin qabne akka fiinyaati. Namni sagalee waaqayyoo hin beekne, dhaloonni sagalee waaqayyoo hin beekne, biyyi sagalee waaqayyoo hin beekne, waldaawwan sagalee waaqayyoo hin beekne, manni maatii waaqayyoo sagalee waaqayyoo hin beekne, waaqayyoos hin beeku, namillee hin beeku. Kanaaf dirqama keenya kan beeku qabna sagalee waaqayyoo keessatti beekamtii guddaa argachuu qabna. Harka keessa wal qabaa keedhani. Dhaloonni baay'een kan du'e feedhan mee? Sagalee waaqayyoo wallaaluudhaan jira. Sababiin isaa hidhanii. Kanaaf akkas ta'eedhaani. Haleluuyaa. Beekumsa dhabuun isaa maali? Namoonni baay'een nama beekamtii barbaachuuf waan isaan hin godhin jiru. Biyya lafaa kanarraa. Tokko dhiyeessanii ittiin beekamu barbaadu. Tokko jibbanitti beekamu barbaadu. Biyyuma lafaati, amala biyya lafaati. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu nuyi hin girirfamnaa, nuyi hin reebamnaa, nuyi hin garafamnaa, nuyi hin hidhamnaa, Kiristoosiif jennee nuyi hin beelofnaa, hin dheebonnaa, hin dararamnaa, maqaa hin bannaa, maqaa toluudhaanis, maqaa baduudhaanis hojii waaqayyoo ni hojjennaa. Karaa hundumaayyuudha. Nuyi karaa nama hundumaa waan goomsus fakkaanneerraayidha. Namoota bukkeettis tuffatamoo ta'anirraayidha Phaawulos. Namoota bukkeetti jibbamoo ta'anirraayidha. Biyya lafaa keessatti amma deddeebi'aa turretti nuyi girraa guddaa agarreedha. Girraan nuyi agarre immoo biyya lafaa kana keessa maqaa Kiristoos dha'uudhaaf, Kiristoosim lallabuudhaaf nuyi sobduullee ta'anirraayidha. Iddoo kanatti gaafa dubbistan sobduullee ta'anirraayidha. Sababiin isaa namoonni baay'een irra maalidha? Gaafatti Kiristoosin lallabuu jalqabdu sobduudhaati. Amma kan nama garramu keessaa meeshaa dhaggeeffadhaa. Sobni dhugaa ta'e amma, dhugaan immoo soba ta'e amma. Faallaa, bara faallaa, mataan miilla ta'e jechuudha. Mee dhaggeeffadhaa. Phaawulos kan argee takkeedha. Nuyi namoota bukkeetti Kiristoosin waan lallabneef, waan Kiristoosin dubbanneef, namoonni baay'een dhugaan dubbannu kan akka sobduutti goomsuutti nu lakkaa'aniiruudha. Akka sobduutti, akka nuyi sobduu ta'anitti nu lakkaa'anii firaanillee jibbameera. Iddoo tokkotti immoo qoltoos keessa kennu. Aneedha firaanis jibbameeraidha. Reebameeraidha. 41 irra reebameeraidha. Dhagaanis rukutameeraidha. Hidhameera seera. Firaanis jibbameeraidha. Alagaanis jibbameeraidha. Raajota sobduunis maal ta'eera jibbameeraidha. Warra kaanis garafameeraidha. Ani miidhaman baadhee hunda isaadhe Kiristoosiif jedheen baadheere sobduus ta'eeraidha. Goomsisuus ta'eeraidha. Tuffatamaas ta'eeraidha. Ilma xinnaas jedhameeraidha. Maqaan narraan kaa'amne hin jiruudha Phaawulos. Kanuma keessa ani guyyaa tokko yaada kolaadheen beeku. Yaa warra Qorontos jabaadhaa. Waaqayyoon keenya deebi'ee dhufee gonfoo keenya luulaa ta'edha. Namni tokko sagalee keessa ol kaasee ameen jedhamee dabalaati.
Karaa Kiristoosin gaafa lallabdu namoonni baay'een dhugaa kee dhowwuudhaaf adeemu. Isaan utuu hin taane hafuura hamaa isaan keessa jirudha. Kanaaf namoonni amma gaafa dhugaa dubbattu sobduun akka kee hin jiru biyya lafaa kanarraa. Gaafa soba dubbattu garuu nama akka kee jaallatamu hin jiru. Meela lafaalla seexana. Maaliif seexanni kan inni isheetti hin dhuftu amma waanuma dhugaa fakkeessanii dhaloota baay'ee karaarra waan jiran fakkeessu namoonni baay'een. Baay'ee dudduuba isaanii gaafa laaltan garuu isaan hiriyaa seexanaa fi bineensicha hamaa bara seenaati. Kanaaf obboloota koo akkasidha. Beekaan beekumsa tokkoffaan sagalee waaqayyooti. Inni lammaffaan namoonni wallaalanii rakkatan jireenya du'a booddee jireenya akka hin jirre lakkaa'u namoonni baay'een. Garuu jireenyi jira. Harka walii keessanii ol qabakeedha. Du'a booddee jireenyi jira jedhanii. Injiru jirana. Injiru. Mee jira mee dabalaati. Du'a booddee jireenyi jira. Amantanis amanuu baattanis du'a booddee jireenyi jira. Harka keessa wal qabaata kenna nama sun bukkela. Du'a booddee jireenyi jira jedhanii. Inni Qorontos isa lammaffaa 15:52. Du'a booddee jireenyi jira. Akkeedha Yesuus. Ani tuu waaqarra jireenyi jiru ta'e ani isinitti himuun ture. Amma garuu jireenyi maal jira? Jira waaqarra jedhe. Abbaa koo bukkee jireenyi jira jedhe. Abbaa koo bukkee maal ta'edha? Jireenyi jira. Akkasidha. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battalebsi ijaatti ni geeddaramna. Malakanni inni afuufamu warra du'an immoo bifa hin banneen ni kaafamna jedha. Ameen jettanii? Harka keessa wal qabaa walitti maame. Bifa hin banneen deebitee hin kaata jedhaan hime. Eenyu? Harka keessa ol kaasaa sirratti irraa jiru badda. Biyyi gaafa du'a baddu baasaa du'a. Ati garuu deebitee bifa hin duuneen deebitee hin kaata. Namni tokko sagalee isaa ol kaasee ameena jedhamee dabalaati. Ilaala deebiin dubbisa. Malakanni nu dhumaa yommuu afuufamu jedha. Battalebsi ijaatti ni geeddaramna. Malakanni inni afuufamu warra du'an immoo bifa hin banneen hin kaafamu jedha. Maqaa waaqayyo isa jiraataan sirratti irraa jiru badda. Biyyi baay'een gaanamin naqa du'a dhaqa. Ati garuu bifa hin banneen deebitee hin kaata. Ila waa'ee du'aa nami gaafaa sun nami hin jaallatu. Namoonni baay'een akkas jedhu. Anamman biyya lafaarra jiraadhutti akkan barbaade jiraadheen du'a. Akkan barbaade godheen du'a. Nama yoon ajjeese, yoon dhiiga dhangalaase, yoon hamadhe, yoon jibbe, ani yeroo biyya lafaa du'a booddee jireenyi hin jiru. Jireenyi jira. Jireenyi jiraachuun immoo namoonni baay'een amma kan namatti faradanis firdiidhaaf hin dhiyaatu. Kan gaarii hojjetanis firdiidhaaf hin dhiyaatu. Kan gaarummaa hojjetanis firdiidhaaf hin dhiyaatu. Hundumtuu akka hojii isaatiitti firdiidhaaf hin dhiyaata. Sababii kanaaf namoonni baay'een amma beekamtiitti kennanii jiran waa'ee kanatti. Waa'ee lubbuu isaaniif namni baay'een amma gaafa haasoftu waan taraa tokko sitti haasa'a. Waan salphaa tokko sitti haasa'a. Dhuguma jiraa jireenyi siin jiru. Namoonni baay'een amanan. Akka jireenya minaa albaataa jiraata. Yoon du'es, yoon jiraadhes, yoon bades ani akka barbaade jiraachuun qaba jedheen namoonni baay'een namarratti firdi faradu. Wangeela beennedhu. Hin sobu. Mee dhaggeeffadhaa dhaloota baay'ee namoonni baay'een amma wangeela da'oo godhatanii kiristaanota ajjeessu barbaadu. Dhiiga dhangalaasuu barbaadu. Inni kan keenyaa garuu hin beeku. Inni itti bitamee hojjetaa jira. Namoonni baay'een hin beekan har'a kiristaanota ajjeessuudhaaf gaanamitti nama gashuudhaaf seexanichi wangeela da'oo godhatee dhugaa da'oo godhatee dhaloota baay'ee ajjeessuudhaaf itti gamaa jiru kun salphaa isinitti hin fakkaatin. Fagoorraa sitti dhufa sitti hin fakkaatin wangeeluma kana qabateetu sitti dhufa gad sitti ba'a. Ati dhugaadha jetta kaleessa namicha beekta waan ta'eef har'a garuu bineensa hamaa ta'e sitti gad dhufa. Namichi galii guddaa gashataa jira. Inni lubbuu isaa gurguree jira. Namoonni waan dhuguma waan see fakkaata luqqisi sitti haasa'a. Fariisota keessa gooftaan Yesuus kan fannise luboota warra doorsa waaqayyootiin bakkeedha dhufee waan isa fannise hin qabu. Harrayyuu waldaa kiristaana namoota baay'ee du'a bara baraaf kan laataa jiru. Seexanicha isa namoota biteedha akka Yihuudaa har'a waaqayyo biyya keenya keessaa hafuura kana haa cabsee. Sagalee keessa ol kaasaame haa caboodhaa dabalaati. Si'a sadii haa caboodhaa dabalaati. Inni du'a booddee namoonni baay'een du'an jireenyi hin jiru jedhu. Jireenyi hin jiru namni duunaan bakka qilleensa numa badda jedhu. Jireenyi jira haadhoku. Namoonni baay'een irra jireenyi hin jiru jedhu. Beekaa beekumsa dhameen sitti himaa jira dhaggeeffadhaa. Sagalee waaqayyoo jireenya booddee du'a booddee jireenya akka jiru. Macaafni qulqulluu hin haasa'a. Isa sadaffaa namoonni baay'een amantii kana akka waan taraa tokkotti ilaalu. Mee dhaggeeffadhaa namoota waaqayyoo. Amantii maalitti ilaalu? Akka waan siyaasa tokkotti ilaalu amantii. Namoonni baay'een ittiin siyaasa geggeessu. Namoonni baay'een immoo ittiin biizinasii geggeessu amantii. Mee dhaggeeffadhaa jiran namni waan tokko sitti hima.
Biyyi kaan immoo diinagdee ittiin geggeeffata amantii. Biyyi kaan immoo ittiin foonsaa guddifata amantii fakkeesse. Inni kaan immoo siyaasa ittiin geggeessu barbaada. Amantii jechuun garuu Ibroota boqonnaa 11:1 irraa gaafa dubbatu amantii jechuun waan hin agarree akka waan agarteetti maal godheedha? Ilaali yookaan lakkaa siif taa'edha. Mee wal dubbisame? Boqonnaa 11:1 irraa akkasidha. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha. Na duukaa dubbisame hin dubbisani. Na duukaa jedhame amantiin jedhame waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedhame. Namni amanu sagalee isaa ol kaasee ameen jedhame. Namoonni baay'een amantii akka waan biraatti lakkaa'atanii ittiin zinnaa godhatanii beekamtii godhataniitu ittiin daldala foonii daldala seexanatti ittiin daldalu barbaadu. Amantii jechuun garuu amantii jechuun waan hin agarre jira jettee lakkaa'uudha. Amantii jechuun wanta bor hin ta'a jettee raawwattee raajjuudha. Namoota amananiif hin ta'a. Namoonni amananiif garuu hin ta'u. Yeroo baay'ee namooti baay'een Waaqayyoo biyya Musee takkeedha dubbate. Yaa Musee sabni kun guyyaa 40tti eessa galu jedhe? Biyya maaliidha? Biyya annaniif damma baasu guyyaa meeqatti? Guyyaa 40tti. Mee kan dubbate eenyuudha? Haasaa kan dubbate eenyuudha? Waaqayyoodha miti? Guyyaa meeqatti galan sabni sun? Moo waggaa meeqatti galan? Waggaa 40 guyyaa 40 meeqatti geeddarame? Waggaa 40 ta'e. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo dubbataman dubbanne. Sobduudha ree Waaqayyo. Kan sobduu ta'e eenyuudha ree? Saba sanaadha. Waaqayyo irrayyuu dubbata namoonni baay'een akka jedhu. Waaqayyotti dubbate hin sobe Waaqayyo raajii sana sobeedha abaluu sana sobeedha. Siin sobe. Ituu kanatti Waaqayyo iyyuu hin raawwata haadhooko. Siin galle malee namni nama ameena jedhamee dabalaati. Siin sobe Waaqayyo siin sobne. Maalii beektaa sitti iddoo Waaqayyo si kaa'in jiru. Bakka Waaqayyo si kaa'in jiru. Bakka Waaqayyo si dhaabeen jiru. Sababiin isaa sitti namoonni namni gungumte kakuu keechi butte. Sabni Israa'el guyyaa 40 jedhamu waggaa 40tti kan itti galuu hin taane. Kaan kanatti hafaneedha. Kaan immoo lafa nyaateedha. Kaan boofatti itti ajjeeseedha. Baay'een dhaloota baay'een mana mootii baay'een maalidha beektu jireenya dhaloota baay'ee. Kan yaada Waaqayyo keessa hin jiruun beekan. Waaqayyo natti dubbateera boonatti dubbateera karaa boonatti dubbateera hin sobee baluudha. Hin sobee miti Waaqayyo waggaa 20 taa'ee hin raawwata. Waggaa 25 taa'ee hin raawwata. Waggaa 40 taa'ee hin raawwata. Waggaa 50 taa'ee hin raawwata. Namooti baay'een nu hubatan. Waaqayyo sin guddisa biyyan sii kenna iddoon sii kenna lafan sii kenna. Waaqayyo biraamin akkee dhalan sii kenna waggaa meeqa taa'e? Waggaa meeqa? Waggaa 25 hin sobeere Waaqayyo. Kalee guyyaa lamatti maaf hin raawwanne? Guyyaa sadiitti maaf hin raawwanne? Guyyaa isheetti maaf hin raawwanne? Waggaa 20 Waaqayyo dhalan sii kenna jedhee hammaatu bara seenaati Waaqayyoon sobeenna. Namni bara ammaa seenaa kana Waaqayyo arrabsaa jiru beektanii masin. Waaqayyo arrabsaa kan jiru. Namoonni baay'een irra Waaqayyoon arrabsaa jiru. Maaliif beektaa? Waaqayyo hin dubbata. Dubbii Waaqayyo namanan. Warri qaalluu warri xibaartuu warri callee lakkooftu warri waan biraa hojjettee miti. Baanuma kukuttee mudhisitti ta'e waan goote meeqa hojjetteetu naa maraachi naa qullaa buusetti seexanaa ajji kadhatteetu waa hojjetti. Isaan iyyuu warri xibaara callee lakkooftu warri caatii waan ta'u hojjettee xibaartu iyyuu warri seexana gara hojjettu iyyuu waan walitti waa coltee ciccirtee waa hojjettee sitti gadhiisti malee waan biraa hojjette miti. Hankee moon caalo harkees ol qabadha waan dubbadha. Maqaama Waaqa jiraatan amantii malee Waaqa hin gammachiisuun hin danda'amudha. Harkees ol qabadha. Maqaa Waaqayyo waan dubbadha. Bara kana keessa amantiin kee beekamtii siif laata. Raasime nama subuqi qabe raasime amantiin kee barana beekamtii siif kennu dhime. Dabali maaloo adoo kola jarime maaloo. Sasadaffaa dabali maaloo jarime. Yoomii kaasee harkee ol qabadhu. Gaara si rakkisetti Waaqayyo amantiitti siif kennu yaa'e. Rakkoo si rakkisetti amantii siif kennu Waaqayyo. Dhukkuba si rakkisetti Waaqayyo amantii siif kennu. Waan si boose sanatti walla zeela aribaara zendoora labasiya waan nagaa jiran nama 12 Waaqayyo akkanaan jedhe harka koo ta'u karaatti bananaan jedhe Waaqayyo. Qorontos keessatti Waaqayyo dinqii guguddaa hojjeteera mee dhaggeeffadhaa. Dinqii guguddaan hojjete sun namni baay'een ittiin fayyineedha. Namoonni baay'een amantii kana akka waa'een baamnetti lakkaa'anii Waaqayyo dinqii isaatti guddaatti hojjeteera.
Isaan gidduutti hojjete namooti baay'een deebi'an ittiin badaniidha. Hamma namoonni baay'een amma amantii kanaan badaa jira. Waan sitti dubbadhaa dhoogo. Wangeelli kun inuma galma ga'a. Dabalaa ameen jedhame dabalaata. Isa dhumaa fi saafi. Beekaa dhabuun cimaadha bara kana sarfaffaa beekaa dhabuun cimaadha. Merka walii keessa ol qabaate beekaa dhabuun cimaadha jedhame. Wanti dubbadhu kun isin galamni jiran. Beekaa dhabuun biyyi beekaa dhabde waldaan beekaa dhabde safarri beekaa dhabde beekumsa dhabde maali dhabeettu cimaadha baay'ee ulfaataadha. Faarsaa 13 lakkoofsa diraan dubbisame. Yaa Waaqayyo gooftaa koo na ilaali anaaf deebisis hirriba du'aa akkan hin rabnetti ija koo anaaf ibsi. Diinni koo isa moo'eera hin jedhin. Hamajaajiin koos bitintiruu kootti sonaan hin gammadin. Ani garuu gaarummaa kee amanadheera. Na oolchuu keettis garaa koo guutuudhaan nan gammada. Wanta gaarii inni anaaf godhee fi ani Waaqayyoof nan faarfadha. Amiin jettanii maaloo? Ameen. Eenyu Waaqayyo inni waan gaarii na godhe maalin godhedha? Nan faarfadhaidha. Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa keessa taa'anii Waaqayyoon faarsanii hidhaan isaanii ni hiikame. Amma namoonni baay'een gaafa faarfannaa salphaatti fakkaata. Maali kun jedhu? Hin caffaraniiru, hin sirbaniiru, ganaa sirbina, ganaa faarfanna. Waan Waaqayyo na godhe Mikooliyyuu maal taate yaa Daawit? Maal rakkatte? Ati ulfarda qabeessa nama guddaadha nama mootiidha. Jennaan ammayyuu ganaa Waaqayyoo koof gangaladha lafan jilbeenfadha gangaladha waara keessa jedhe. Gaafa maqaa Waaqayyoo guddaadhaati guddaadhaati gaafa jettu immoo safuu badee salphina ta'e maalot ta'e sanat ta'e didi waaqessi Waaqayyoo warra didanii waaqessanii balbala haaraa bane ameen. Sagalee keessa ol kaasame dideen faarfadha jedhame. Dhugaadha. Kanaadha. Inni itti aanu of wallaaluudha. Of wallaaluu keessatti nisiitti dhaggeeffadha. Namoonni baay'een amma of wallaalaniiru. Of wallaaluun maal fida? Of wallaaluu fida. Of wallaaluu booddee maaltu dhufa? Walawwaaluu dhufa. Walawwaaluu booddee maaltu dhufa? Diinaan awwaalamuu dhufa. Dhaggeeffadha. Gaafa namni of wallaalu jaroo sana dhaggeeffadha. Gaafa namni of wallaalu of awwaaluu dhufa. 8 lakkoofsa jaara. Namoonni baay'een amma of wallaalaniiru. Eessa akka jiran hin beekan. Akka nama raatataan of wallaalaniiru. Namoonni baay'een of awwaalee ta'aa jira. Naqamtee jira, Finfinnee jira isaan beeku namni baay'een. Waldaa ga'ee jiraa fi ala jira isaan beeku namni baay'een of wallaaleera. Guddaadha kan jettu, beekaadha kan jettu, cimaadha kan jettu namni baay'een maal ta'e of wallaaleera. Of awwaalee ta'aa jira. Warra of awwaalu keessaa, warra wal awwaalu keessaa, warra diinaan awwaalame keessaa Waaqayyo buutee si haa baasu.